inshallah najala jetta tole ماشي inshallah goba kee tokkicha kana ol qab inshallah kamirga isa mirga waaqayyoon tokkuma jechuun waaqara jira jechuun waan biraatiif ol jira jechuun malee gadi hin jiru jechuudha ashhadu كمبيوتر aywa أشهد ayye abshir an la ilaha أن لا إله illa allah إلا الله wa ashhadu وأشهد anna أن muhammadan محمدا abduhu عبده wa rasuluhu ورسوله wa anna isa وأن عيسى abdullahi عبد الله wa rasuluhu ورسوله ani ragaan baha أن رقم بها rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru ربي تكم عليك أنا ران قبر منجو muhammadis محمديس garbicha isaatii fi كربتشي ساتي في ergamaa allaha أرجما الله kan xumuraa ta'uu isaa كانت مراته ويسا laphee kiyyaan dhugoomsee لبيك يا نقوم سي arraba kiyyaan dubbadheen jira الربا يا نبت إنجل ciisaa yookiin yesuus kiristoos عيسى يوكين يسوع كريستوس rabbii miti ربي متي ilma rabbiis miti ربي اسمتي ilma maariyaam ilma Maariyaam garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ergamaa rabbii kan saba Israa'el duwwaaf ergame kan saba Israa'el qofaaf ergame ta'uu isaa ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadheen jira yaa rabbi islaamummaa irra na jiraachisi irra na kaasi yaa rabbi islaamummaa irra na jiraachisi irra na kaasi hanqasuma suusu hanqasuma cuuphaan hin jirtu jechootuma kana gartee baga gartee gara islaamummaa dhufte I'm really happy for you baga islaamummaa rabbi sii kanne kanuma dhiisuun namni islaamummaa keessaa illee ba walii gallee gartee waan addunyaan kun walii galtee waaqni gartee hin jiru yoo ta'es waaqa dhabamsiisuu hin dandeessu addunyaan kun walii galtee waaqayyo waaqessee waaqayyoof aangoo takkan daballu ati amantul itti amantus lubbuu kan keetiif amanuu baattus lubbuu kan keeti islaama taatus lubbuu keeti kiristaana taatus dantuma teeti ibiddaa fi jannata ibiddaa fi jireenya barabaraa jannata qopheessee jira rabbiin ganda'uudha akkuma mootummaan biyya lafaa mana hidhaa qopheesse namni seera abiyyiidhaa diige wada qilinxoo wada qaallitti namni seera rabbii faalleessee dide inninis gartee guyyaa boruu isa gartee guyyaa firdii booda gara ibiddaa deemu malee waan inni godhu hin jirtu bagara islaamummaa dhufte rabbiin si fide maqaan kee guututti maal jedhama ka maatiin si baafte maqaa maatiin naa kenne maqaa dingataa masgabuu naan jedhan dingataa masgabuu maashaallah dingataa masgabuu maqaa baree maqaa kam mee asitti maqaa siin jedhanii mee kasii baasan diinayaas kunis warra islaamummaa fudhatanii jaba baratanii alhamdulillah yaani Khalid Fajar warri joosni jira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. alaikum salaam ati amriin harka kee jirte yamma obboleessa kana barsiisuu fi نقمد أستاذ باي والله ربين بقى كرا دوغا كان سيكاجيلشي غافي غافتا تورتيرا نتتوليرا بقى ربين كرا رت أممتي تسديبسي أني مكانكو محمد أمين دا دينياس مكا كمبراتي محمد أمين أكاسي فولو نادي بسي أتلين إن شاء الله kana booda waa tokko ni dhabda waa tokko ni argatta maybe hiriyaan kanaan duraan qabdu maatii keessa'u si jibbuu ni malanii ana garuu obboleessa keeti anammoo na argattee jirtaarra la foloo si tolchee jira naaf deebisi ani yeroof gara Finfinneen jira nan deebi'a garuu gara naannoon itti dhaladheen jira anillee ijoollee anis garma islaamaan dhufe ijoollee achi jiran ijoollee muraasaan waa timaa jirani walquba qabaanna onlaayinii yoo garee seentee barachuu kan dandeessu ta'e
ani gareettan si dabala gareen ni jira. Rabbi irratti gadi si dhaabu ani barachuun siif dhaaman baradhu. Na dabali gaafa ni data guuttadhu nan seenaa waan ta'eef. Akkasii barnoota akkasii. Barataadha irraa inshallah maqaan ati jaalatu sababa maqaan bareedaadha yani jarri sultaan ka jedha kaan Khalid jedha ati maal jetta dine ani Muhammad sin jedhe ani maqaan Muhammadin prefer siif godhan okay ayye aywa ani kaniin asii fide jechuudha ani jechuun maal jechuudha faarfamaa jechuudha. Kariim jechuun maal jechuudha? Kariim jechuunis gartee gaarii jechuudha. Arjaa jechuudha. Yani gaa Abdul Kariim jedhi. Arjaan waaqayyoodha kan arjaan waan hunda namaa kennu gartee yani Abdul Kariim jedhi. Abdul Kariim. Ayyee. Arrarraa Abdul Kariim inshallah ati arrarraa barataa amantiiti. Barumsin dhumu gartee waaqayyoon fayyaa siifaa kennu waa hunda siifaa dabalu waa hedduu siin jedhan dubartii islaamaa barbaada dhuftee siin jedhan birri sii kannanii jedhan gartee kana waa baay'ee siin jedhan garee hedduu argite keessaan ganaa kasi dhufu daaqonoota faarfattoota eenyu raajii adda addaa waan adda addaa siin jedhu amantiin ta'a abbaati akkas kanaaf yaani gaafiin gaafadhee fi deebiin naatee waan ta'eef gammade. Alhamdulillah baga rabbi si deebise sammuu rabbi si kenne sirraan fudhatiin ogummaa rabbi si kenne kana siifaa dabalu tokko rifeensumaatti qabdu kana hun qabu yaa rabbi rifeensa kana gaafuma gartee dhaabbadha jaa alhamdulillah jedhi jabaadhu inshallah fayyaa siifaa kennu Abdul agartee artee keenya rabbi sirraa jaalatu kanumaan si baay'een si gammade foloo wal goona hin badini abdii kana mana kanaas foloo godhi garee keessi galchina yeruma hunda gisee daata harkatte kootu gareetti barattu zuumii telegiraama biyya keessatti illee masjiditti barattu ustaadoottan sheekan siif godhanii kanaan siin jedha anaa dhufuun siin jaa welcome akkasii namni biraa assalaamu alaikum yoo siin jedhes mundiri itti fufa inshallah si deebisa iyyee tole lakkoofsa kee keessaan naaf barreessi akka baateen naaf kaa'ee lakkoofsa inshallah Dinayas tole amma bahuu danda'a yoo deemuu barbaadde deemuu dandeessa xumurattee jirta shahaadaa xumurattee jirta kalasii lakkoofsa rafudhaa simaan wal dubbisaa keessaan isin ayyee baay'ee Dinayaasii barreessiif lakkoofsa amma barreessiif Dinayaasiif tole nan barreessaaf ayyee achuma kun profaayilii maqaa isaa dagar rukuttee keessa seentee barreessitaa fi akkasii obboleeyyan wallahi waan nama ajaa'ibu halkanarraa kana seenaatu dalagame sababni isaa bakka bootaa jarri kun irraa dhufanii shahaadaa qabachaa jiran argaa jirtu falillaahi alhamdu wal minna faaruun kan rabbiiti subhaanahu wa ta'ala rabbiin bakka fedhee dukkana keessaa nama baasaa bakka afuura meeqatu jira yeroo kaan afuura itti dhaqaa yeroo kaan afuura maaliitu dhaqaa rabbi subhaanahu wa ta'ala dhugaa jara kanaaf ibsee qeerroo babbareedduu kana halkan edanaa rabbi subhaanahu wa ta'ala gara keenyatti dabaluu isaatiif gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Wanti nuti gammannuuf ammoo rabbiin dukkana keessaa jara baasuudhaaf malee lakkoofsi uummata muslimaa hir'ateef yookaan yerina uummata muslimaatiif osoo hin taane rabbiin obboleewwan keenya qaqqaalii kana qaama jaraadhaa ibiddarraa najaa baasuuni waan akka nama gammachiisu jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya kabajamaadha. Daataan dabalaa jira. Ayyee jabaadhu obboleessa. Kabajamaa ulfaadha. Boroo akkasuma kanaan boroo wal nan deebi'a. Asuma jirra mana kana fooloo godhiiti inshaallah. Yoo rabbiin keenya taasise yoo rabbi inshaallah si deebisne kuno yoo rabbi nagaan nu bulche inshaallah nuti asuma jirra rabbiin keenya nagaan nu haa bulchu hunda keenya. Boroo nan deebi'a. Ayyee ish. Obboleeyyan waan ajaa'ibaati wallahi wanti rabbiin nama agarsiisu bakka silaa namni keessaa hin qajeelu jedhee qalbii isaatti shakku keessa rabbi subhaanahu wa ta'ala akkasitti haqa ibsee fi gaafa rabbiin ijoollee kana gara islaamummaatti fidu hedduu tokko na ajaa'iba sababni isaa rabbi subhaanahu wa ta'ala akkuma nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbatan inna allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa liman yuhibbu rabbiin duniyaa kana nama jaallatuuf isan jaallanneef isin kenna garuu
islaamummaa kana nama jaallatuuf malee hin kennuu jedha. Rabbiin dukkana cillemaa keessaa bakka raajiin sobaatti raajamu bakka waa meeqa itti dubbatamu keessaa Rabbiin namoota akkasii gaafa inni gara islaamummaatti fidu hikmaan ogummaan Rabbii hojiin Rabbii nama ajaa'iba. Fa'aalun limaa yuriid jedha Rabbii waan fedhe hojjeta. Obboleewwan keenya wantoota adda addaatiin gowwoomfamaa jiran ilma namaatiin gowwoomfamaa jiran dhugaarraa kaachifamaa jiran sobni dhugaatti fakkaachaa jiru akkuma kana gara kana dhufanii barumsa asii kennamu dhaggeeffatanii haqa kana arganii Rabbii isaaniitiin kan wal baranu Rabbiin haa taasisu jallataa keenya hundaa Rabbiin nuuf haa qajeelchu. Halkan shahaadaati hawwiin illee shahaadaa qabatti fakkaata hiwooti shahaadaa qabatteetti ilaata hawwiirraa jalqabna amma diina as qalliin hin jiru hawwii hawwiirraa jalqabne akkam jirta nagaa keetii? Nagaa hiyyuma. Jirra akkamiin jabaattaa? Jira. Tokkichummaa Rabbii ragaa bahii dhugaa bahii jedhanii mataa kee irratti barreessanii jiru maal jettaan? Munzir hojii keenyaan dhumalee hojii keenyaan ariite. Amiin ya Allah amiin amiin. Wayi har'a kana anaanuu shaadaa qabadhu na godhaa irra deebi'een jedhaa irraa bar taa'een kophaa koo shaadaa qabataa irraa bar. Ajaa'iba wallaahi ajaa'iba. Alhamdulillah rabbil alamin. In baqattee mucattii. Faniinuu buute kunoo faniinuu laalla. Faniinin baa faniini isheen inuma qabatti isheen dirqama isheeti. Rakkoon qaba maarree rakkoon qaba anaatu qabsiisa warra lammataa. Qabsiisa. Yeroo takka akka amma jiru kanatti sodaatu jira beektaa yeroo takka warri koomentii naa wajjin haa jedhani warra koomentii kanan qabsiisa jedhee yaada akka jiran guutuu isaanii qabsiisan sagalee tokkicha. Ajaa'iba wallaahi. Warri koomentii na jedhaa jedhame. Yeroo kaan. Jirtu waan nagaa keessa. Afarsoonni shaadaa qabachuu dhufe moo akkam sa'aatii shaadaa kana seenenni? Ani beekoon ilaa shaadaa jala yaa jamaa shaadaa jala wal waliin jeenaa. Fanii nagaa keetii jirra. Baga jiraattan wallaahi maashaallah baay'ee namatti tola. Gammachuu keessa tareetii reefi tana osoo sunnaan salaatiin masgiida bahee eegaan karaa ga'e yaadadhe waan isin ajaa'ibu. Dhugaa rabbi odoo isin dhageeffadhu. Nama gammachiisan. Maashaallah waan gaariidha. Rabbiin agartee nama hundaafuyyuu haaluma kanaan wallaahi ibsuu fi dargaggeeyyii yeroo akkatti dhugaan galee fi hedduu takka qalbii bakka dargaggeessi akka kennaa kun yeroo nutti dabalatu nullee ni gammanna. Maaliif gammanna waan ta'eef immoo namni tokko yookaan amantii islaamaatti olee da'aa yookaan gadi hir'ataa odoo hin taane ifa kana rabbiin kennuu fi rabbiin tokkicha jedhanii rabbiin dhugoomsutu nama gammachiisa. Wanni kanaa waliin jiru. So kanaafuu wallaahi alhamdulillah rabbi jazaa keessan isiniif haa kaffalu isinillee rabbiin argitanii jazaa keessan gurguddoo warri dalagaa keessan dhiistanii sa'aatii keessan gubdanii asirra teessanii argitanii wanni lallabdaniif akka namu waa baratuuf inni hin beekne akka agartee wallaalummaa keessaa bahuu fi والله جزاك كيسن ربي برا جنة الفردوس سني عادي وسنين جدا سني والفات دا قالتو ما يسني تنديرس اسمت تنسن رجع ان شاء الله. أيه شكرا عبدي. أوه يوم ملك ما زلت فكرت أما فنيني سو فترت فكرت. shaadaa irraa kana dhiistee abadan hin miliqin. Mee fanii gaafadhee fanii miliquu qoy fanii yoo yamanaa goote nan miliqa fanii fi hiyootii yoo yamanaa godhan nan miliqa kalas. Jarrimaa siin godhaniishu. Fanii maa jalliste? Shaadaa qabatee eeyyan shaadaa qabatee argamaa. Noo miliqu. Sagaleen kiyya jira. Leenco. Barsiisa. Wayyoo duutinaa irraanfata. Waalaikum salaam.
Amin amin si irraanfatu. Of miti yaa kee akkana tokko.